bulchitoonni kaayoo warri fedhii fawwisa bisaanii galmaan ga'uuf lubbu isaanii tokkitto son qusanni falmaa jiru maqaduul bobbarbush niggaasii loluun waraan faashisti PP irra taasisaa jiru. Injifannoo akkaan firboonsuuf moona diinaa yaaddoon fudhatee jira. Akka kanaan woboon zoonii maddalbuudaaf zoonii giddu galeessaa tarkaanfii akkaan jajjabduun diinarra fudhachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Irgeediin biiftuu bariitiif Jibraan Lagdambii waliin ta'uun tarkaanfii aanaa Gooroo Doolaa ganda haala daddachaa iddoo addaman barumsa dubbannaa jedhamuun beekamu akkasumas aanaa sabba boruu gandu hojii halaalaa magaala dubbannaa taasifameen galgal sa'aatii 12 irratti waraana weerartuu hedduu biyyoo dabalu hedduus madu taasiseera. Qaqaaliiwwan abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaaf halkanii guyyaa jireenya ofiisa dhiisee sabisaaf jiraatuuf bilisummaa sabaaf jireenya isaa guutuu wareegee mana bahe. Akkuma kanaan durdiin du'aaf madoona dabe Oromoof Oromiyaa kabachiisaa turammas bobbarbush nigga sababeeffachuun irreef gaachanni saba diin du'aaf madoona dabuun hanga ajajuu tulaan waraana bilchiginnaatti dhabama gochuun sirni bilchiginnaa caasaa masara miliikii jiran kaatiree garaa fultiyaa doonolachiisaa. Akkuma kanaan waxabajii 3/2024 litti shaggariif haaf shaggar keessatti raashiin konkolaataa kooraliif paatroolii loltoota waraana PP gara isaaniif jecha sirna abbaa irreef ajjeesaa kanaaf ergaman barbadeessuuf boojuun akkasumas meeshaalee kennaaf badhaasaa qabatanii dhufan dugda waraana PP irraa kan ajajoonni waraana zoonii giddu galeessaa irra mirkaneeffachuun ni danda'a. Haaluma kanaan waxabajii 3/2024 litti shaggaraan abuna gindee baratti gandu Gooroo Doqonuu jedhamu keessatti osoo isheen raashiin harroota 12 faati deemtu ati dhidhu rasaa sana haawun baaruu daammacheessa 12 talayyuu ajjeesu afurma doona dabe uffat bokkaa harroota 12 faati deemtu dhibbaa ol irra booji'eera. Itti dabaluunis godinum kanaan aadaa bargaa gandi karkarreessa keessa waxabajii 4/2024 osoo isheen ooralii lafoo paatroolii raashiin faati deemtu ati dhidhu baaruu daammacheessa 13 batalayyuu ajjeesu jama doona dabuun paatroolicha guutumaan guutuu barbadeesse meeshaa akaamaa 8 irree hungalii godhee jira. Oduu wal fakkaatu waxabajii 4/2024 godin kaaf shaggaraana daagam gandi laalli sabba magaal bakka adda maallima jedhamu keessa milisha PP fidhattoonni finxaaliyya maara faannoo waliin ta'uun manneen qote bulaa 35 halkan keessa naannoo sa'aatii 10 gubdee barbadeessitee turte dhagaa woboon birmanna taasiseen tarkaanfii laalessaa fi faasisa irra fudhachuun 11 battalatti irraa ajjeesuun afurma doona dabe naannoo Amaara maarrabitee tari'uun injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfii woboon fudha jabaateetti fuuf oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Godina Arsii Bahaa Zuwaay Dugdaa keessatti ajjechaa suukanneessaan murnaa bilxiginnaan jiraattota irratti hammaatee jiraachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessam. Gochoonni gara jabeenyaa dhala namaaf hin malle yeroo irraa gara yerootti ilmaan Oromoo irratti murna biltsiginnaan raawwataman jabaatee itti fufee jira. Ergamtoonni sirna nama nyaataa biltsiginnaa ergama dabaa Koloneel Abiy Ahimad irraa fudhachuun goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaafaman gochoota diinummaa Oromoof qaban haalan jabeessuun uummata nagaa hidhuu, saamuu, ajjeesuu, dirree waraanatti guuruu fi qe'ee irraa godaansisuun kan yeroo kamii caalatti hammeessanii jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Murni safuu namummaa hin beekne kun waxabajii 2024 godina Arsii Bahaa Zuwaay Dugdaa ganda Arbaa Biitee iddoo addaa Luugoo jedhamutti gara laafina tokko malee abbaa warraa fi haadha warraa mana isaanii keessatti rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Maqaan maatii wal biratti ajjeefamanii kunis Huseen Faranjii fi Aammee Sheek Manzur kan jedhaman yoo ta'u, jarri kun namoota ijoollee 9 heerumsiifatanii fi kan fuusisan manguddoota ta'uu jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Ajjeechaan namoota nagaa irratti godinicha keessatti hammaachuun aanuma Zuwaay Dugdaa ganda Bookaa iddoo addaa Irriboo jedhamu keessatti waxabajii 2024 balleessaa tokko malee Oromummaa isaanii qofaan yakkuun dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Xaahir Galaasee fi Habtaamuu Haansee jedhaman waraanni sirnichaa rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti gabaasaniiru. Baashaggarraanaa Dugdaa keessatti ajjechaa fi gubaatiin manneenii raawwatame. Jaalmoy sabaa dabalata qabam. Sirni miirri namummaa itti hin dhaga'amne bilxiginnaan goleewwan Oromoo cufa keessattuu uummata qonnaan bulaa hojii qonnaa hojjechuun jiraatan irratti gubaatii manneenii fi ajjechaa seermalee qorqalbii hawaasaa tuqan irratti raawwachuu itti fufee jira. Waxabajii 3 bara 2024 godina Baashaggar aanaa Dugdaa ganda Olonkoomii jedhamu keessatti loltoonni gara jabummaan uummata akka fixaniif gandichatti bobba'an nama Dachoo Miidhagsoo jedhamu galma waaqeffannaa keessaa baasuun rasaasa
barbaadanii ajjeesu jiraattonni gandichaa himan. Dargaggoon kunis balleessaa qabaate osoo hin taane nama yeroo hedduu waan miidhama Oromoo jibbuu fi nama ifaan ifatti dubbatu waan ta'e qofaaf akka ajjeefames ibsan. Guyyuma sana obbo Bochee Ayyee fi Bobbaa Badhaasoo jedhaman jalaa manneen isaanii mi'a mana keessaa dabalate tokko osoo hin baafatin jalaa gubanii barbadeessuus himaniiru. Aanichuma keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa uwwisa miidiyaa addunyaa fi dhaabbata mirgoota namoomaa jalaa dhokachuun hawaasni hedduun gaaga'ama hamaa jala akka jiru gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa keessatti namoonni nagaan lama loltoota PP'n ajjeefamuun hidhaanis raawwatame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qabam. Bilisiginnaan bara aangootti dhufee kaasee uummata Oromoo akka balaa aangoo isaatti ilaaluun duula waraanaa itti banee xiqqaa guddaa osoo hin jenne gochoota suukanneessa hawaasni jiraachuuf illee akka of jibbu godhu gochaa jira. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa ganda Hakoo karaa keessatti caamsaa 31/2024 namoota nagaa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun waraanni faashistii PP kun namoota maqaan isaanii Abdul Karim Bariisoo fi Dhufuu Abdurrookichuu daa'ima umrii 15 kan ta'e ajjeesuu jiraattonni himan. Ijoollota ajjeesan kana reeffa isaanii fudhachuuf dursa maallaqa rasaasaa kaffalaa jechuun qarshii 12,000 irraa fudhatanii reeffa maatiif akka kennanis dabaluun ibsaniiru. Ganduma kana keessattis deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti maqaa jedhu itti maxxansuun manneen hawaasa nagaa 12 kan gubanii fi namoonni manneen isaanii jalaa gubate muraasni maqaan isaanii Haajii Inikaa, Abdul Fattaa Suusii, Muhammad Adamii fi Muhammad Hussein Abdullahi ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa keessatti riqichi daandii aanaa Hiraa fi Gullisoo wal qunnamsiisu loltoota murna PP'n gubachuun himame. Dabalata isaaf Jaalqaafan Fayyeera. Murni maqaa mootummaa naangoorra jiru dimookiraasii afaaniin faarsuu malee yeroo tokkoof hojiitti hiikee kan hin beekne bilchiginnaan diiguu malee ijaaruu kan hin feene Projektii qarshii miiliyoona hanganaan jalqabneerra jechuun miidiyaatti ba'anii uummata gurra ho'isuu malee uummataaf waan qabatamaa raawwatanii kan hin agarsiisne kormaa afaanii ta'uun uummata goyyomsaa oolu. Haaluma kanaan murni mootummaa ofiin jechuun uummata Oromoo dararu kun daandii godina Lixa Wallaggaa aanaa Hiraa fi aanaa Gullisoo wal qunnamsiisuun riqicha guddaa hawaasni itti ba'e humnaa fi maallaqa isaatti baasuun ijaarrate irra ce'uun walitti deeme hawaasummaas ta'e jireenya isaa geggeeffatu taphajiyaaf waraanni sirnichaa itti bobba'uun bobaa itti firfirsuun abidda itti shidanii barbadeessuun gerutanii jiru. Akka har'aatti biyyoolessa Oromiyaa jiraattota aanaa kana lamaanii dubbise jedhanitti silaa riqicha ijaaruun daandii baasuun ibsaa fi manneen yaalaa ijaaruun uummata isaaf waan gaarii raawwachuun hojii mootummaa biyya tokko bulchuu ture amma garuu kan hawaasni humna isaanii fi maallaqa isaanii itti baasanii ijaarratan abidda itti qabsiisuun barbadeessee jira. Kun ammoo abdii kutannaa keessa jiraachuun waan qabanii fi gadhiisan wallaalanii gocha badii kana raawwachaa jiru jedhu jiraattonni kun. Kana malees lola waraana bilisummaa Oromoo waliin bakka hundatti raawwachaa jiraniin oboon dhukaasaan reebaa waan jiruuf waamanii galuun hawaasa nagaatti aarii ba'aa jiru kan jedhan jiraattota aanaa kanaati. Qonnaan bulaan ganda kanaa tajaajila ibsaa, tajaajila daandii, nageenya, fayyaalli akkasuma hin qabnu. Kanumatti fufuudhaanii uummanni keenyaaf ijaaree daandii tajaajila daandii dhabee daandii 500 kan ta'u lafa daandii kiiloomeetira 5 kan ta'u ganda oomishichirraa waayyumanii deegiigaa loka wal quunnamsiisu kiiloomeetira 5 kan ta'u ofiisaatiin harka isaatiin soqatee akkasuma immoo nooraa xixiqqaa 4 fi nooraa guddaa tokko lagamanii bakka addaa naannoo Abbaa Meetoo jedhamu tokko irratti ijaaratee ture. Erga kanaa booddee waraanni sirnichaa guyyaa kaleessaa caamsaa 27 ji'a salgaffaa 2016 ganamarraa naannoo sa'aatii 5 irra dhufanii nooraa hawaasi yookiin afooshii naannoodhaa ijaarrate kana beenzila itti naquudhaan magaalaa Boondoorraa jaarkaaniidhaanii beenzila bitatanii beenzila itti naquudhaanii nooraa dheerinni isaa meetira 9 ta'u kana abiddaan gubanii barbadeessanii. Gara oduu keenya biyya laatii argannetti yeroo dabru eellaan qilleensaa Israa'el mana barumsaa irratti raawwatte namoota 20. Miidiyaa mootummaa Gaazaa akka beeksisetti mana barumsaa naannoo giddu galeessa Falasxaayin keessatti argamu mooraa baqattootaa Nusreet keessatti buqqaatota gaaddisa godhatan irratti aleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 27 ajjeefamanii 10 madaaniiru. Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu
yeroo dhiyootti dhiyaate irratti waliigaluudhaaf waraana Gaazaa irratti gaggeeffamaa jiru dhaabbataadhaan xumuruu fi loltoonni Israa'el guutummaatti ba'uun barbaachisaa ta'uu hoogganaan isaa himan. Hoogganaan ittisaa Israa'el yeroo marii lolliin dhaabbatu jedhan. Lammiileen Falasxaayin Gaazaa miliyoona tokko yoo lolli itti fufe walakkeessa baatii dhufuutti beelaan sadarkaa olaanaan rukutamuu danda'u jechuun dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akeekkachiisan. Muummichi ministeeraa Biniyaam Netanyahuun Israa'el daangaa Libaanos waliin qabdu irratti hojii baay'ee cimaa ta'eef qophooftee jirti jedhu. Loltoonni Israa'el guyyaa guyyaan jechuun ni danda'ama. Loltoota Hizbollaa waliin dhukaasa ji'oota 8 wal jijjiiran jechuun ni danda'ama. Onkoloolessa torbarraa eegalee waraana Israa'el Gaazaa irratti gaggeessiteen yoo xiqqaate namoonni 36,586 yoo du'an 1000 Israa'el keessatti du'an yoo xiqqaate 1,139 yoo ta'u namoonni kudhanootaan lakkaa'aman ammallee Gaazaa keessatti boojamanii jiru jechuun Aljazeeraan gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna.